Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiiloolee. Guyyaa har'aa odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa jiran irratti humni nageenya naannoo sanaa tarkaanfii addaa fudhachaa jira. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Alamee Taaddalee akka jedhanitti finxaaleeyyiin Bahar Daarii fi Gojjam Kaabaa jeequuf magaalaa Adeet buufata waan godhateef bakka sanatti opereeshinii addaa gochaa jiraachuus dhagahameera. Magaalaa Adeet madda wal-dhabdee taasisuuf hojiiwwan dhokataan hawaasni jireenya nagaa akka hin jiraanne dhorkaa jiraachuunis ibsaniiru. Bakkeewwan finxaaleeyyii kunneen mana namoota nagaa gubuu, manneen daldalaa cufuu, warra tumsa hin goone ajjeesuu fi dorsisaa jiraachuu jiraatan mirkaneessuun raayyaan ittisaa eeruu uummataatiin sakatta'iinsa addaa taasisaa akka jirus beekamee jira. Akkasumas sakatta'iinsa taasifamaa jiruun meeshaalee waraanaa rasaasa gosa hedduu waliin maashinii meeshaa waraana suphuu fi meeshaalee gargaarsaa, maashinii ilkaan baasuu, mootorsaayikilii lamaa fi kan biroollee shororkeessummaaf kan oolan chaappaa foorjidii waliin to'annoo jala oolfamuunis dhagahameera. Uummatni naannoo sanaa bu'aa nageenyaa agarsiisaa jiraachuus kabaja guddaa argataniiru jechuun ibsanii jiru. Oduu biroon dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqiin gama raawwii waliigaltee wal-dhabdee Piriitooriyaa kaleessa eegalee ilaalchisuun nageenya itti fufinsa qabuu fi nageenya Tigraay Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane gaanfa Afrikaafis ni ta'a jedhaniiru. Muusaa Faaqii walga'iin kun qormaataa fi dhimmoota furmaata arganne qorachuuf carraa gaarii ture jechuunis dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF dhimmoota furmaata arganne barbaadanii karaa sirrii ta'ee akka ka'anis gaafatanii jiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.